hojii daree qabdanaa Eh, maayikii eh, cufadhaati dalagaa saniifuu wanni amma dalagu yaatan tuni hojii dareeti barreessa barreessuu eegaltanii harka keessaniin barreessaadha hojii daree jedha yoo isiniin dubbifamne na gaafattanii ajajni keessan maal isiniin jaaseetanii jechoota jedha jechoota jedha roga jechoota Hojii roga maayikii cufadhaati na dhageeffadha na dhageeffachaa barreeffattan barreessaa isin hundinuu barreeffama keessan maal akka fakkaatu ni ilaalla jechoota roga jechoota roga a jalatti jalatti argaman jedha daddafaa barreessaa harkaanaa jechoota rogaa jalatti argaman hiika barsiifama ka asirratti mul'atu kana barreessinaa ee kana barreessa hiika isaanii mul'uu isaa hunda muluu isaa isaanii. barreessa hunda barreessaa deemtan dafa hiika isaanii Barsiisaa, hayyee maamad jaa bira kan jiru kana chaadha. kam inni Jeedha kan jedhu. asi baanta Eegu, jechoota eh, chaadha jee, sootaayya. jechoota jaa'uun jechoota rogaa jalatti argaman hiika isaanii jedha hiika isaanii jedhee hiika isaanii ba jalatti argamaniin walitti firoomsaa isiniin jedha walitti firoomsaadha jaa saniifuu kan oguu barreessitan booda gara gaafii dabartanii jechuudha kunooti ajajni isaa jechoota roga a jalatti argaman hiika isaanii ba jalatti argamaniin walitti firoomsaa isiniin jedha saniifuu roga aan kunooti asiin ammoo baadhaa jira jechoota isiniif hin dubbisu dubbisaan barreessu ofiif dubbifattan jechuudha Akkas jedhaan baddaatti barsiisa. akkas jedha Barsiisaa. hayyee Oodhaa barsiisaa isheen. Salaam alaikum. dhatanii amma barreessa waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh Iddoo kana naa dubbisaa meelaa eelaayyoo Eh, hiika isaanii hiika hiika isaanii isaanii hiika isaanii baa jalatti jechuun baa jalatti argamanii baa laa baa kan jedhee
Baa jalaan jala jedhamu maa inni? baa jalatti jaakur Baa. baa jalatti argamanii Oh, walitti firoomsaa okay, jedhu. okay, kalas. Inshaallah. Barsiisa kan laattaan jiru haadha moo baadha? Haadha. Lakkoofsa lammaffaa. Haadha. Haadha isaan lamaanuu haadha. Barsiisa. Okay. Ayyee Barsiisa. Maamad. Karraa jala jiru aada karraa jala jiru. Haadha laatti aanee kan jiru haadha lamaanuu. Raa kana jala jiru. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam Roga isa warahmatullahi kana jala wabarakatuh. isa jiru. Haya. Ayyaa barsiisa maal godhuudha dhiifamaa wajjinii waan isaallee hin barreesse akkam godhuudha reefitti deebi'aa jira silkii barreessanii gadhiisuu lafa sagaleen isaa jiraata. Yaa jamaa na dhagaattu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Giliidhaan ta'uudha ergaa bakka haaraa Waalaikum saddeet. salaam warahmatullahi wabarakatuh. Dibora. Barsiisa amma hojjennamoo akkam waan isaanaaf hin gallee ifana godha amma seenirreen. Haya qoy siifin ma Dibora. Garuu barreessaa jira daftara irratti. Barreessa. Amma barreessaadha. Waan gootan isiniifin hima. Warra amma seentan isiniifin hima akka gootanii amma kusaa barreessa. Barsiisa. Ayya Maamad. Maal jette? Barsiisaan gaafii qaba deebisa bicha dalagna hunduma isaa dalagna. Deebisaa qofan fedhu saada. Barreeffama keessa waan fakkaatu ilaala. Akkamitti akka barreeffattan. Dura gaafii tana dabtara keessan irratti garagalchitan. Achi booda deebisaa hojjettan. Deebisaa san gama kiyya ergitan haa. Ta gaafiidhaan waliin qabdu. Saniifuu asitti kun fuuldura bakka duwwaa jira. Asiis bakka duwwaadha. Bakka duwwaa jira. Amma maal gootanii jalqaba gaafii teessanii dubbifattan hojii daree isiniin ja'a jechoota roga aa jalatti Barsiisa. argaman hiika isaanii Barsiisa. Maamad isiniif jira maal jettan? Gabaa kana baasee turani amma barreessanii irraanne. Amma isiniif ibsu jira laal hojii dareetii daree dalaytan akka gootan. Na dhagaye. Haya. Hojii daree ja'a jechoota roga aa jalatti argaman hiika isaanii baa jalatti argamaniin walitti firoomsaa isiniin ja'a. Saniifuu amma fakkeenyaaf jecha kana dubbifattan asirra. Hiikni isaa as keessaa bakka takka jira jechuudha.
Fakkeenyaaf amma jechi kun fagoo jedha. Fagoo jedha. Hiika jecha fagoo jiru as keessaa ni barbaaddan. Ulfina moo, halaala moo, hulluuquu moo, ariifachuu moo, salphaa moo. Eega hiikaa akka ta'uuf argitan booda fakkeenyaaf yoo amma daa kanaa Barsiisa. hiikaa ta'a yoo jettan daa kana fiddaniiti asirratti barreessitanii jechuudha. Kanaaf iddoo Lammaffaan deebisaa caa jettan kana yoo baa jettan baa jettan akkasitti deebisaa sirriidha. Gaafii dubbifachaa deebisaa sirrii dalaydaniin isiniin jedha. Haaya maaltu hafe? Barsiisa dhiifama guddaa wajjin lammaffaan haa dubbisame. Amma wanni tur keessaa hin baane. Haaya gaafiin lammaffaa laayyoo jedha. Ishiin na dhibe ishii bakka. Haaya deema gaafiis ofii dubbifadhaan jee garuu barreeffama harkaa waan ta'eef waan takka takka ta'e isinii jabaattu gaafadha. Haaya gaafii sadaffaa eenyu dubbisee deebisa? Gaafiidha. Barsiisa sadaffaadhaan galleena. Haaya kagaleef. Haa barsiisa. Haaya gaafii Lufuu sadaffaa. jedha. Sadaffaan caa. Gaafii dubbisaa deebisaadhaan jee eenyu ogguun jaana ja'a. Ijoolleen maaka qamadii qaxxa. Ana dubbisaa ture. Haaya wasane dubbisiitii deebisi deebisa. Ishi. Lufuu jedha. Hulluuquu. Sirriidha. Gaafiin lufuu jetti deebisaan ammoo hulluuquu kajuu maalirra jira? Caarra kan Sadaffaa. jiru kana ta'a. Sirriidha wasane. Gaafii afuraffaa eenyu dubbisee deebisaa hima? Ana barsiisa. Hayyeera hima. Jarjaruu salphina. Jarjaruu. Eh, Jarjaruu kajuu maal ta'a? jarjaruu kan jiruuf Deebisaan? ariifachuu daa. Sirriidha. Ariifachuu kajuu daarra kan jiru ta'a. Haaya. Irraa. Haaya Maamad. Shabba kaan baasee ture amma dhufe yaame. Haaya. Deebifta gaafii shanaffaa tana mee deebisaan maal taati? Maal? Gaafii kana kaa. Tun maal jetti? Kabaja. Kabaja kajuu deebisaan maal taaf? As keessaa deebisaan kam ta'a? Eessa keessa? Deebisaa kam gooteeti kana? Kabaja kajuu. Kana irraa fudhan jira ta'uun. Waangoon hin deebisne hunda fakkaate. Haaya. Kan eenyu deebisamee barattoota? Kabaja kajuu. Barsiisa ana deebisu. Inni yaala ana deebisa. Ana jaa anaatu carraa isin kanna. Ana bar shaartoodha deebisu. Ana yaala. Deebisee. Barsiisa aada deebinsa. Kabaja kajuudhu kana aarra wantiidha. Aadha. Sirriidha. Kabaja kajuu. Murtiidha. Kabaja kajuu amma shanaffaattii fi ka'aa gubbaati jechuudha. Ka'aati jechuudha. Walitti akkas. Sirriidha. Ammal jaa. Ulfina. Ulfina jedhare. Sirriidha. Deebisaan haadha ta'a jechuudha. Ayyee. Gaarii. Sitti argeetiin jiraamni barreessee jira laali barsiisaa booda waasaappiidha yeroo harkatte. Ni ilaallaa. Keessan hundaa'u ni ilaallamma. Barsiisaan hundumaa argadheera. Haaya. Gara dabtara keessanitti deemnaa. Haaya mee. Dura wasaneetu ergee mee kanaan haa eegallu. Haaya.
dhagamaam sagaleen kiyya. Barsiisa. Inni dhaga'ama barsiisa. Ayye kormaanni kun kawasaneetti hojiin dareeti. Jechoota asitti rogaan barreessi roo godhuu qabda. Okay. Rogaa jalatti argaman. Asillee sirri barreessi argaman. Akkana ta'uu qaba. Hiika isaanii baa jalatti argamanii waliif firoomsijaa jarjaraan akkas gooteen fe'a. Deebisaan jalqaba sirriidha. Shibii gaariidha. Shanan horkattee deebisaa sirriitti deebiftee. Galatooma barsiisa. Ayyee abshir. Kanatti aansee mee kafaaxumaa ilaallaa. Ayyee. Jechoota rogaa jalatti argaman hiika isaanii hajuu. Faaxumaa akkasitti hin dalaginaan isiniin jee. Akkanatti xiyyaadhaan hin garsiisinaa jeetiin ture. Akkana godhachuu qabdan akkaanan isinii godhe. Dhageessee Faaxumaa. Gaafii lakkoofsa 1 2 3 4 5 jettee akkasi kaa'achuu qabda. Achi booda fagoo hajuu alaala hajuu wajji walitti gootee sirriidha. Laayyoo hajuu salphaa wajji gootee sirriidha. Lufuu hajuullee hulluuquu jetteeni gaariidha. Jarjaruu ariifachuu jetteeni kabaja jechuun ulfinaa sirriidha. Deebisaa hundaa harkattee jirta 5 irraa 5 baay'ee gaariidha. Garuu fuulduraaf Galatooma. ayyaa abshir Faaxuma. Eshi. Haala saniin sirreessuu qabda. Inshallah. Eshi. Ayya deebiin tun tasabboontuutiin se'a. Miti. Barsiisa. Ayye okay. Mee daftara kasabboontu laallaa. Jechoota rogaa jala jetti argaman. Tanallee mul'isi. Hiika isaanii baa jalatti argamaniin walitti firoomsaa jira. Sirriidha. Baay'ee gaariidha. Barreeffamni illee baay'ee bareedaadha. Sabboontu namaaf dubbifama. Haaluma kana baay'ee gaariidha. Haaluma kana itti fufta. Daftarri nama biraa. Mahammad jechoota jalatti argaman. Warri ilaalchifattan bahuu dandeessan barattoota. Mahammad fagoo hajuu. Eedha jetteeni dogoggortee jirta. Mahammad xiqqisho laal gaappii akkasitti adda baasuu qabda. Aadaa fi baa jidduu adda baasuu qabda. Xiqqisho wal jijjiirtee gaafii tana. Wal jijjiirtee. Irra deebitee dalayidaa Mahammad kana sirreessitee ergita. Eenyu namni biraa kan laalamniif. Ni jirtanii namni laalamniif. Ankootis ilaalaa barsiisa. Barsiisa.
Ah, Anche io Inni si ilaalu ilaalamne. barsiisa. ni Anche io si ilaalan. ilaalamne. Akkam Ani qabu. barreessaa gara. Ya. Inni adamii barsiisa. Kun koy. Kun keenyuti sabboontuutiin isaa. Ya. Kiyya si Jechoota ilaalamne barsiisaa dhageessisanii jirtu barsiisaa. dhagee ni ilaala. Asitti jechoota rogaa raafa keessisa. Raabiyaa sirriitti wanni godhi sabboontu. Rogaa jalatti argaman hiika isaanii baa jalatti argamaniin walitti firoomsi ja'a. Inni dubbifamaa barreeffamni illee ni dubbifamaa. Ishi. Asitti baa qubee gurguddaadha yoo goote irra filatamaa. Illeen akkasuma. Sanirraa kan hafe gaaffii shananuu deeftee jirta. Shanirraa shanii baay'ee gaariidha. Haaluma kanaan itti fufta. Ishi. Barsiisa Namni kan kolaaltaniitu kan immoo reefni dhufaan jira. Biran turre. eenyu? Kalimmoo Ilaalle kun. lamaan dogon bareesaa. Ilaalle ni ilaaladhaaf. Mee ilaala biran jiruun ture. Ayya. Barsiisaa. Maamad. Lammeessaa barreessuu qabamoo gaafuma biraan barreessaa? Maal jette? Guyyaan biraan barreessama warreen barreessuun qaban jedhe. Lakke guyyaa biraa barreessita. Amma yeroo wanna jette yeroo siimicha barreessiteeti ergita. Ilaalla. Ayya. Ayya. Waan inni amma sirreessiin jeessan hunda sirreessa. Ayya. Alamii maali bifa kanaan suuraa akkana kaasuun maali? Alamii Barsiisa bilbila kaasuu dinnaan akkas jedhu. duba akkanatti mee akkamitti ilaallamee tan amma? Akkas jala garagallee ilaallamu. لا هلا لا Waata akka mul'atu kun. Mee qo'ee mee asitti. Barsiisaan eegsii meeqan qaba? Maal jettee? Eegsii meeqan qaba? Saada hundinuu eegsii meeqa? Eessaa dhufte? Eessaan mudate? Asuma keessa jira jechuudha. Asuma keessa jira arguma silaasiyyuu. Ni ilaalla kan laalamne feete daabboo. Alamii akkan taane kaafte suuraadhaa mee hundumaafuu deebisaan ni mul'ata barreeffamni illee silaa ni dubbifama ture. Akkanatti hin kaasin kana deebisaan sirriidha. 5 irraa 5 argatta. Baay'ee gaariidha. Haa ta'uutii akkitti ati suuraa kaafte kun baay'ee nama tarbiyaa nama qaba. Ayya baqaana sirreessanii ta'u. Sirreessi takka Galatooma. kaameraamaanii qaxaradhu takka akkasii ni dabarraa katti aanu dabarraa.
Warqee ni jirta? Ishee. Warqee guutamaa baate moo ni jirta? Haya. Warqeeleen hin jirtuun se'aa deebisaa kana wal jijjiirtee asitti eedha ta'a. Kanaaf kana wal jijjiirtee 5 irraa 3 harkatti. Ayyo warqeen baatee jirtiin se'aa garuu haa ta'u. Haya. Keenyatti dabtarra kun haala kaalimaatiin se'aa. Kaalimaanis baatee jirti. Ka jalqabaa jetteeni sirrii miti baadha ta'a. Eedha. Caadha. Haadha. Haadha. Kanaafuu 5 irraa 4 harkatti isilleen gaariidha. Deebisnee ilaallaa kun keenyuti mee? Ka bosoneeti miti? Ayee bosoneeti dabtara akkasitti dalagaadhaan jee hundumaafuu fagoo kajuu alaala jetteeni laayyoo kajuu laayyoo kajuu lufuu kajuu aadaa wal garsiiftee hulluuquu kajuu kabaja kabaja kajuu ulfina ta'a. Jarjaruu kajuu ariifachuu ta'a. Dhufuu kajuu ammoo hulluuquu kana ta'a. Akkasumatti illee laayyoo kajuu salphaa ta'a. Ayyee irra deebitee sirreessita. Kabiraa Dibooraadha. Barreeffama garuu sirrii amma barreessanatti fakkaatu barsiisa. Diboora ajaja isaa barreeffachuu qabda. Ajajni ammaan tanaa kan ammaan tanaa hiikaa ja'a. Saniifuu yoo fedhe ammoo faallaa. Barreessee hin jira garuu kaasee hin ergine malee. Yoo fedhe faallaa fi jechuu danda'a. Saniif ajajni yeroo hunda gaafii gubbaa barraa'uun dirqama ta'a. Hundumaafuu deebisaan baadhaa eedhaa caadhaa'aadha. Gaariidha hundinuu deebisaa sirriiti. 5 irraa 5. Barreeffama sirrii barreessee barsiisa. Sirrii barreessitee barreeffama bakka takka takkatti qubee qaa kana fa'aa sirreessuu qabda. Asitti hulluuquu kajuu quu kajuu qaa akkas yoo goote bareedaadha. Qaa hulluuquu kajuu kana qaa haala kanaan barreessa. Qaa xiqqaa yeroo hunda bifa kanaan akkasiin mul'isuu qabda. San caalaa faa kanallee xiqqoo akkasitti haadha hojii akka wal si duraan fakkaanne akkas godhuu qabda. Faa asitti illee argite. Gaa kanaas xiqqoosee akkasitti sirreessuu qabda. Sanii ala wanni jiru gaariidha. Kana miidha himaa ta'e. Reemaa kee kanaa miti? Kana barreeffamni isaallee sirriitti dubbifamaa deebisaallee sirriidha. Akkasumatti 5 irraa 5 argatta. Baay'ee gaariidha ta'a. Okay. Limuu akkasitti fuula duratti godhadhaati deebisaa kaa isiniin jeen ture. Hundumaafuu asiin keessee fagoo kajuu baadha.
Kan itti aanu garuu ee ta'uu qaba. Laayyoo hajuu salphaa ta'uu qaba. Kan itti aanu lufoo hajuu caa gootee sirriidha. Akkasumatti illee daadhaa fi kun haala dhufuu qaba. Wal jijjiirte 5 irraa 3 argatte. Haa ta'u fuulduraaf wantoota jiran kanneen sirreessuudha qabda limuu.